warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa soodiyem laawuriis itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidopropil beetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Galatuma. Asham maalaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riitaa Shoodha. Riitaan Shoo irraa keessumaa isiniif qabatee dhiyaate sirboota reefu babbaa jira sirboota afaan Oromoo jechuudha. Weellistoota 80 ol ta'aniif buleeyyii akkasumas weellistoota lafaa dhufaniif walaloo fi yeedaloo kennee jira. Takkaa ishii yoo lakkaaman gara walaloos fi yeedaloo sirbaa gara 180 kennee jira. Garuu baay'inaan hin beekamu. Ijoon seenaa Toleeraa jedhama. Kitaaba xiinsammuu fi kuusaa walaloos qopheessee kunneen keessaa 2 gidduu kana ni eebbifamu. Dargaggoota akkas ciccimoo ta'an gara fuulduraatti fiduun hojii Riitaa Shoo keessaa isa tokko waan ta'eef RSiniif affeeree jira. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riitaa. Sadarkaa Pilaatineemiidhaan Riitaa Shoo ispoonsara kan godhe keemikaalota warshaalee garagaraatiif oomishuudhaan gatii madaalawaadhaan gurguruun fudhatama guddaa kan argate Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Uffataan magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaadii jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokooliin afaan jira. Baga nagaan naa dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Hayyigaa keessumattuu gidduu kana dargaggoota aartii Oromoo keessatti maqaan isaanii sirriitti kakkaa'aa jiran keessaa isa tokkooti. Gama walaloo sirbaatiin keessumattuu artistoota lafaa dhufaniifis ta'e buleeyyii warreen ta'aniif hojii babbareedaa hojjetteerta. Turtii bareedaa waliin taasifna. Jalqabamee daawwattoota kiyya waliin sirriitti wal bari. Ayyee ani ijoon seenaa Toleeraa Morodaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabaratti ganda qotee bulaa Oborraatti. Kana fakkaata. Ana osoo sii ta'e kanallee walaloodhumaan hin godhaayyuu. Egaati qabxiilee sadirratti ni haasofna. Tokko waa'ee weellistoota 80 caalaniif hojiilee 180 gahan hojjetteettaa garuu kireeditii yookaan immoo maqaa barreessuu kan hojii wal qabatee namoonni aartii duuba sirba duuba jiran fiilmii duuba jiran baay'inaan warreen fuuldura bahan malee hin beekamani. Ati immoo aartii Oromoo utubuudhaan walaloo fi yeedaloo amata hedduu jechuudha. Barreessaa turteetta. Kun osoo beekuu kan hin barreessine hin jira. Kaan immoo kan barreesses hin jira. Haa ta'uti garuu hojiiwwan ati hojjette kana innee kaafne uummanni kee sirriitti akkasii beekuu ni goona. Kitaaba bareedaa ta'e tokko kuusaa walaloos darbees immoo mana hidhaa amata 3 caalaa turte na fakkaata achumatti waan dubbistee fi waan sirra ga'e irraa xiinsammuu dargaggootaaf ta'u kitaaba bareedaa ta'e barreessiteetta. Waa'ee isaas ni kaafne jechuudha. Gidduu kalaamootu eebba muuziyeemii Adawaa kan hojii wal qabatee Oromoo bakka buutee afaan Oromootiin eebbarratti keessummoonni gurguddoo bakka argamanitti geerarsa bareedaa ta'e tokko waltajjiirratti tiyaatira jechuudha dhiyeessiteetta. Kanaafan artistii waliigalaa siin jedhee waa'ee isaas ni kaafne jechuudha. Mee jalqaba eenyuuf walaloo fi yeedaloo kana barreessite kan jedhu kana warreen barreessan maqaa kee warreen barreessan illaa hakaan. Ayyee namoota hedduudhaafan barreesse. Warri maqaadhaa kaasanis jiru, warri maqaa hin kaasnes jiru. Namoonni sirboota kenneef keessaa weellisaa Tafarii Taaddasaa akkasuma Geetachoo Nugusee, Jaaraa Ligaabaa, Toleeraa Ittisaa fi Darajjee Dagguu dabalatee weellistoota hedduu jiru jechuudha. Baay'ee bareeda. Atillee akka sirbitu nan beeka. Kan namaaf hojjettu caalaa kan jedhanis dhaga'een jira. Hojiin kee inni jalqabaa bara kam ba'e maal jedhaayyuu? Sirba jalqabaa bara 2002 hojjedhe.
Garaagarummaan sirbootaan namaa kennuu fi ofii hojjedhu gidduu jiru maal inni sababa diinagdee irraa kan ka'e qixa yaade sanaan hojjechuu hin danda'u. Sanarraa kan ka'e yeroo baay'ee ofii hojjechuu irra nama hojii sana hojjetteetoo uummata biraan ga'uu danda'u kennuuf filadha jechuudha. Egaati yaadota waliigalaa kaafna. Ija barreessaa walaloo fi yeedaloo hojii wal qabatee immoo wantoonni murteessoo ta'an maali? Walaloon mana rukutee hunduu sirba ta'uu danda'a? Hundi ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaani? Mana rukunnaan rakkoo qaba? Mana rukunnaan namatu hin dammaqa waan ta'eef sirbi walaloon sirbaaf barreeffamuu fi walaloon callisee barreeffamu garaagarummaan isaa maali jennaani? Sirba daqiiqaa 5tiin ergaa gurguddaa kitaaba 5 dabarsuudha. Sirbi walaloo sirbaa barreeffamu jechuudha. Garuu walaloon callisnee barreessinu tokko immoo bifa kitaabatiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Garaagarummaa isaa birsa garratti illee garaagarummaa qabaachuu danda'a waggaa sirbamu. Walaloo hundi sirba ta'uu hin danda'u. Walaloon sirbaa hoo walaloo kaan irraa adda addummaan isaa maali yookaan boca yookaan istiraakchar jennee kan keenyu akkasitti adda baasuu dandeenya? Walaloo sirbaa jalqaba irratti mataa sirba sanaa filatta. Ergaa dabarsuu barbaade sana filatta jechuudha. Ergaa dabarsuu barbaade sana gaafa filattu wantoota gurguddaa hanga dachee kanaa bal'atu daqiiqaa 5 gidduutti akkaataa itti gabaabsuu dandeessu mata duree erga filattee booda mata dureen wanta guddaa sanaaf ta'uu danda'u maaliin kan jedhu mataa kaawwatta. Mataa sanaan ka ergaa gabaabduudhaan jechi tokkittiin hiika 5-6 qabdi. As sirbaa jechuudha. Walaloo inni kaan garuu didiriirsitee barreessuu dandeessa. Kan sirba daqiiqaa 5 gidduutti gabaabsitee xumuruu dandeessa waan ta'eef waan daqiiqaa 5tti gabaabsitu kana waan ergaa 4-5-6 qabu. Fakkeenyaaf sirbi tokko isa gadduufis gadda isaatiif akka ta'u, isa gammaduufis gammachuu isaatiif akka ta'u, isa boo'uufis boo'icha isaatiif akka ta'u, isa kolfuufis kolfa isaatiif akka ta'u. Ergaa gara hundatti akka ta'utti keessa akka abjuu sana sirbi waan ta'eef jechuudha. Baay'ee horiidha. Tarii walaloon sirbaa tokko kan sirbas jennee gaafa kaafnu akka jaalatamu wantoota godhan keessaa kana inni tarreessuu dandeenya? Hin dandeenya. Sirbi tokko akka inni jaalatamu gochuudhaaf filannoon jechoota murteessa. Walaloo keessatti? Filannoon jechoota walaloo keessatti murteessaadha. Filannoo jechaa sana immoo akkaataan itti jettu murteessaadha. Maaf jennaani akkaataa uummataaf qabamutti, akkaataa uummanni dafee qabatutti yoo jette dafeetiin namni asseeptii ofitti godha, dhagna ofitti fudhata wannichi. Garuu jechumti isaayyuu immoo filattee akka namaan galletti jetta yoo ta'e waanuma gatii qabu kanatu gatii dhaba. Akkaataa jechumti sun bakki itti seenu. Jechi jabaadhuma waan jedhameef walitti tuultee hin ta'u. Kanaaf jechi sun gaafa dubbattu namni akkamiin dafee qabachuu danda'a. Dursa sana filachuun dirqamadha. Sirba keessatti, walaloo sirbaa keessatti jechuudha. Lammaffaan immoo jechumti itti filatu sun immoo ergaa hedduu qabaachuu danda'a. Jecha irra deddeebii ta'uu hin qabu. Lammaffaan achirratti yaadni achirratti qabdu sun walaloo sirbaa sanarratti qabdu suni bakki itti galu gaafa jettu fakkeenyaaf sirbi sun seensa hin qaba, garaa hin qaba, xumura hin qaba. Jechoonni kun jechi ati filattu sun bakkam seenuu qabaadha. Jechi tokko seensuma irratti kan gashitoo ta'e ergaa walii galaa sirbichaa achumatti goolabdee kan sanirraa hafee isaasessu ta'a. Akkas ta'uu danda'a. Lammaffaadhaan immoo sirbuma gaafa barreessitu tokko walaloo sirbaa sun gaafa barreeffamu tokko jettee gaafa eegaltu maaliif akka barreessuu jalqabdu dursaa yaadarimee isaa olooloo isaa kaa'uu qabda. So walalootti hin galiini olooloo isaa keessa dura. Waanuma mana rukunee ergaa sana yaada sana diriirsitee keessaa jalqaba. Erga yaada sana diriirsitee keessee booda immoo cuunfaa walii galaa gara walalootti fidda. Walaloo sun akkamitti ergaa gurguddaa dabarsuu danda'a. Fakkeenyaaf keessattuu jechoota dhokatoo irratti yoo xiyyeeffatte jaalatamummaa argata uummata biratti jechuudha. Jechoonni durii abboonni keenya itti fayyadaman hedduu isaanii irraa fatamanii jiru. Walaloon amma hedduu isaa irra deddeebiitu mul'ata sirboota keessatti jechuudha. Garuu jechoonni osoo hin dubbatamiin hafan jiru. Akka fakkeenyatti jechoota kana dhaloonni ammaa kun baay'ee isaa irraa fateera. Walaloo barreessitu keessatti jechoota dagatamaa jiru duubatti ammayyummaa wajjin wal qabatee dagatamaa dhufe sana yoo yaaddachiiste
abboonni umuriidhaan si fuuldura jiru wanticha waan beekuuf keessi isaa itti gammada. Inni fuulduraa immoo wanta sana hin beeku waan ta'eef baruuf itti gammada. Dhaqee haala sanaan fudhatamummaa argata jechuudha. Achuma keessattuu walaloo sirbaa gaafa jennu kanaan duras gaafadhee ta'uu danda'a artistoota kanneen biroo. Walaloon seenaadhaaf barraa'u, walaloon qabsoodhaaf barraa'u jennee akkas gaafa tarreessinu jechaanis gargar hin ta'u yookaan immoo akka ulaagaatti waan lafa keessan ogummaadhuma kana keessa jirta waan ta'eef. Sirba jaalalaa irratti seenaa fayyadamuu akkaataa itti dandeenyuu fi akkaataa itti fayyadamuu hin dandeenye ni jira. Sirboonni amma mataan jaalalaa ka'eet garaan dhaqee warraaqsa ta'eet dhumni isaa immoo siyaasa ta'a yeroo baay'ee. Kun akka ogummaa walalootti hunduu mataa isaa danda'a. Ergaa mataa dandeenya. Wal keessa borcamuu hin qabudha. Wal keessa borcamuu hin qabu. Garuu sirba jaalalaa irratti sanyiin kee gootota akkasiiti. Warri kee warra guddaa akkasiiti. Kanaaf as jaaladha. Yoo jette jaalalaa fi seenaa wal keessa fiddee ergaa dabarsitee jechuudha. Garuu amma heddumminaan kan mul'atu walitti makaa tokkoffaa irratti jaalala yoo jedhe lammaffaa irratti immoo dhaqee warraaqsa ta'a sadaffaa irratti immoo dhaqee siyaasa ta'a. Siyaasni fi warraaqsuu gargar. Tokko bara qabsoo sanii yaati maatii meetoo jedhee sirbeeti gadi bu'ee burkutaa'uun keenafuu waan jedhu hin qabu. Booda irratti maali jennaani siyaasaa jedhe. Timaatimii godhee dhuma dhufee gubbaa in kuftaadha jechuuf gara dakaatti in burkutooftaa waan jedhu kaase. Jaalalaa fi siyaasa lakkuun godheedhaniis walaloon taane barreessuun inuma jira waan ta'eef hin jedhe. Maalitu jira as keessatti jaalalli fi siyaasni akkaataan itti wal qabatu sagantaa mataa isaa ni qaba. Ni dandeessa yoo ta'e isaaf immoo ogummaa si gaafata. Lakkuu gochuudhaaf. Lakkuu gochuudhaaf. Maaliif Dooktorri kabajaa Alii Birraa Boolla Saliidhaan Yaaguutu sirboota inni albeema isaa jalqabaa keessatti fayyadame yoo hordofne kan inni yeroo sana siyaasaaf warraaqsa garagaraatiif jaalala fakkeessee sirbee jira. Dhaloonni ammaa immoo ogummaa sun dhugumatti galtee fi hojjetu nama qubaan lakkaawwamuudha jechuudha. Walitti makuu kanarra garuu hundumtuu mataa isaatti yoo itti hojjette fudhatama ni argata. Maaliif asitti sin jaaladha jedhee achitti ajjeesi yoo jedhe achi muuziqee fayyisi yoo jedhe kana jechuun kaama asitti jaalala barbaachuuf sa'aatii biraa fixa dhaqee achitti ajjeesuudhaaf sa'aatii biraa fixa achi immoo qoricha barbaaduudhaaf sa'aatii argaadhuma. Kanaafuu kun maal ta'a? Fiilmiin mataa. Akkuma aara bunaa manuma keessa naanna'aniituma uummanni sirba koo dhaggeeffachuu didee. Uummanni fudhatamummaa hojii kiyya irratti aartii jajjabeessuu didee koomii uummata irra godhu jechuudha. Gabaa dhiyeessuu qabda uummataaf. Gabaa uummanni barbaadu. Waan gaarii erga hojjette uummanni dirqamuma sirraa bita. Een bita. Garuu uummanni akkuma ati jette yoo shunkurtii barbaadate yoo ati timaatimii dhiyeessiteef maalitti godha? Yoo uummanni ashaboo barbaadate ati sukkaara dhiyeessiteef maalitti godha? Gaara irratti dogongoroonni akkasii kun kaa woo walitti makame sukkaara fi ashaboos walitti maknee noo baasa. Garuu kophaatti waan fayyadan qabu. Sukkaaris kophaatti faayidaa qaba. Ashabuunis kophaatti faayidaa qaba. Walitti makamuu yoo baate jechuudha. Walitti maknan immoo dhibee biraa uuma. Dhibee sun immoo jalqaba eenyu miidhaa namicha walitti make sana. Kana warri keemistiitiif dhiisna malee. Gara artiitis gaafa fidu. Miidhaa uuma laa. Artiitis hoos finne jaalala irratti siyaasa irratti warraaqsa irratti seenaa yoo fidde yoo danda'amellee siyaasaa fi seenaa walitti fiduu hin danda'amu. Akkas goonee sirreessinaa jechuudha. Asirratu yaada kennuudha. Weellistoonni hedduun kun jalaa dhokatee jira. Asitti loli jecha achitti tokkummaadha. Asitti tokkummaa jecha achitti maatii isaa kaatee loltuudha. Amma kakkamaa godhu. Amma suni loli naan jedha. Loli naan jedhu takka ture immoo dhiisii hoggaa naan jedhu. Jaalala hoosiin jedha gidduutti. Asumatti akka mantii madaala qixan taane wayii asuma raafamaa oolu. Egaati amma walaloo fi yeedaloo kennurra dabartee ogummaa tiyaatiraa kanarratti illee eebba muuziyeemii aadaa kana wajjin wal qabatee taatummaadhaan illee
yuunivarsiitii Finfinnee waliin ta'uudhaan tiyaatira sana irratti geerarsa bareedaa ta'e dhiyeessiteetta. Gaheen Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti gaheen isaa maal akka fakkaatu sirboota garaagaraa namaaf kennite keessatti kaafteetta. Waa'ee isaa xiqqoo akkanatti himtuun barbaada. Adawaadha wal qabatee barattoota Yaared Muuziqaa Beettii wajjiniin 6 kiiloo yuunivarsiitii tun akkana achirratti geerarsaan afaan Oromootiin hirmaadhuu godhe. Sababni isaa akkuma biyya kanaatti miti akkuma addunyaattuu kan geerarsa qabu Oromoodha. Oromoon gaafa ajjeesuuf ka'us gaafa ajjeesee galus hin geerara. Amma ka seerumti addunyaa dhorkite malee dur abbaa mirgaa ta'uudhaaf osoo jaartii fuudhiin dura leenca fa'aa arba fa'aa ajjeesaniiti sana booda abbaa mirgaa jedhamanii geeraru. Gaafa waan jedhee geeraru qaba. Gaafa galu waan jedhee geeraru qaba. Kanumarraa kan ka'e ani 6 kiiloo yuunivarsiitii bakka bu'eetan gahee achi keessatti geerarsaanii gaheen koo geerarsa ture. Namoota hedduu biyya keessa falaalla hedduu jiru. Achirratti gaafa sana niin geerare. Geerarsi immoo aadaadhuma keenya. Mee geerarsuma kana mataasaa nu jedhiiti hojiiwwan kee keessaa jalqaba kan Tafarii Taaddasaa kanuma Adawaa kan hojii seenaadhuma hojii wal qabatee barreessisan affeerri walitti deebina. Jaalee maaloo fardii abbaan sooree kaatu akkuma sooretti kaata. Jaalee maaloo leenca lolaaf tuttuqnaani qorottomeen nama nyaata. Jaalee maaloo gaafa yartuun taate baanda itti citaan farda soora. Jaalee maaloo duutiin haftuu maal abbaashii dirree leencaa goota tola. Yoona malee yoomiree kalloo mucaa joobiree. Yeroon seenaa kaasanii seenaa Adawaa kaasanii Adawaan seenaa qaba seenaanis abbaa qaban. Adawaan seenaa qaba seenaanis abbaa qaba seenaa goonni galaasee faashistii conkolaasee Afrikaa baduu baasee. Jedhaniin odeessinu waan hedduu qabna ragaa baandaa fi xaaliyaanii raasee abdiisaa gaa. Gaabayyoo gurmuu duulee baalcha abbaa namsuu duulee baqqalaa wayyaa duulee gara suudukii duulee. Hafta gorgizii nagdee duulee reeffa faashistii tuulee. Reeffa faashistii tuulee. Onnee qofarreen beeknu gabaa dhabinna malee somnee dhaadanneen beeknu ittu malinna malee baddeessaa leessaa lagaa shumburaan haramanii ijoollee biyya baakoo hundumaa keessaan qaba maal keessaan dhabanii obombolleettii malee maal ta'u waraana raasaree kan sodaatan hoddu'a kan hin oolle soddu'a maalitu hunna raasaree konkolaataa akka dhagaa gaaraa waa butaa akka zumburbuta. Mee hojiiwwan ijoo seenaa keessaa kan Tafarii Taaddasaadhaaf kenne daawwadhaatii walitti deebina. Yuusudise baroodon nyaatu waraabessi qonni koosoo jiru naannoo albaadeessi. Naannoo albaadeessi. Boora kaallu yaabbataa si fedha daamaagoo. Boora kaallu yaabbataa si fedha daamaagoo. Jajjabee sanyii namaa yaa sanyii oromtichaa sinaaf dadanii gagoo. Sinaaf dadanii gagoo. Jedhanii odeessinu hedduu qabna ragaa. Baddaa Xaaliyaanii raasee abdiisaa gama raasee abdiisaa gama. Gaafa lolaa dawaa gaafa marfiin dirrisee. Gaafa lolaa dawaa gaafa marfiin dirrisee. Gaafa yoo gurbuu faatu abbichuu salaalfaatu. Saafoofaatu akka gorgis nagdeefaatu Xaaliyaanii boochisee. Biyyoo keessa ramata biyyoo keessa. Inni beene manarratti ijaarrata. Biyyoo keessa
guyyaa eegee tuma turee siniba. Bara eegee guyyaa eegee tuma turee siniba. Beekee jabaa turee siniba. Beekee jabaa turee siniba. Beekee jabaa turee siniba. Beekee jabaa turee siniba. Turee siniba. Turee siniba. Walitti deemnee jira Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan sadarkaa pilaatineemiidhaan Riittaashoo ispoonsara kan godhe Allaayir Keemikaalsi guddaan galateeffadha. Artistii waliigalaa keessumattuu sirboota amma babba'aa jiran keessatti shoora olaanaa kan taphachaa jiru walaloo fi yeedaloodhaan baay'ee tokko kan fudhatama argate ijoon seenaa Toleeraa waliin jira. Hojiiwwan kee keessaa ammas gara Geetaachoo Nugusee yookaan Bosiyyootti gaafa dhufnu hin barbaannu jedhana fakkaata. Waan achirratti dabarsuudhaaf barbaade waan akka tokkummaa waan jedhu fakkaate ergaan isaa akka nu badhetti. Namoonni tokko tokko immoo xiinsammuu kana wajjin wal qabatanii falaasama mataa isaanii warreen qaban namni uumaadhumti isaallee gargari kan namni gochuu danda'u tokkummaa osoo hin ta'in waloomuudha jedhanii kan kaasan hin jiru. Kanarratti maal qabda akka barreessaa fi qopheessaa yeedaloo tokko? Yaada bareedaa kaaste. Fakkeenyaaf birbisi tokko iddoo tokko yoo marge birbisi kan biraas iddoo biraa yoo marge birbisi sun lachuu birbisuma tokkuma. Maaliif jennaan sanyii isaatu tokkodha. Durumayyuu jechuudha. Maaliif jennaan waloomu jechuun gaattiraa fi baargamoon bosona walitti hoggaa dabalaman. Ejersi birbisi qilxuu odaan bakka tokko tokko dabalaman maqaa walii galaa bosona jedhama. Bosonni kun amma waloomanii bosona ta'an. Garuu dhuunfaa isaaniitti maqaa mataa isaanii qabu. Maqaa gaafa mataa isaaniitiin qaban kana birbisi inni iddoo baadiyyaa margus inni lafa gammoojjii margus inni lafa baddaa badda darees margu birbisummaa isaa tokkuma jijjiiruu hin dandeenye. Gara sanyii san jijjiirree jechuudha. San fudhaadha. Tokkummaa jechuun. Tokkummaa jechuun ishii tanaadha. Maaf jennaan Oromoon Oromummaa isaa eenyumuu sharafuu hin danda'u. Oromoon. Waan argatu waliin argata, waan dhabe walumaan dhaba. Kuni falaasama nuti har'a uumne osoo hin taane Oromoon dur uumedha. Oromoon yoo argate waliin yoo dhabes walumaan. Maaf jennaan birbisi tokko haa badu jedhamee murtaa'e taanaan dhuma akkuma saayinsii addunyaatti mukti birbisa jedhamu haa badu jedhamee birbisi hafu hin jiru. Inni kun as hin margine jedhamee jechuudha. Walumaa galatti bada. Garuu waloomuun akka mukti garaagaraa walitti dhufee bosona ta'u sana. Ati sassaa maqaasaa qabatee kunis maqaasaa qabatee sunis maqaasaa qabatee waloomuun isadha. Tokkoomuun garuu sanyummaarraa dhufti. Tokko jecha jettuurraa dhufti. Odaan odummaasaa, ejersa ejersummaasaa, gaattiraan gaattirummaasaa, bargamuun bargamummaasaa amanee gaafa jiraatu birbisi tokko gaafa ka'e hundi isaa birbisi inni biyya kana keessa jiruu fi biyya alaa jirus birbisi ol birbisuma hundi isaayyuu tokkodha. Garuu waloomuun jechuun immoo jechi waloomu jettuun immoo maqaaluma garaagaraa baatee waliin jiraatee bosona ta'ee jiraachuudha. Baay'ee tokko irra deddeebi'ee dhaggeeffadhu waan naan jette kana malee xiqqoo ulfaataadha baay'ee bareeda waan hundaafuu. Darbees sirbootaati barreessite keessaa kan darajee dagguudhaaf na fakkaata. Seenaa Bishoo Jaarsaa kaasuu barbaaddeetti na fakkaata. Bishoo Jaarsaa. Seenaa ishee jaalala wajjin wal qabsiisteeti. Seenaan ishee ammootu nuuf baay'ee waan beekame natti fakkaanne Google irratti warreen biyya alaa qo'annaa garaagaraa irratti gaggeessaniiru. Aartii irratti fi kitaabilee garaagaraa keessa garuu badaa seenaa ishee kana dhagaa hin jiru. Atis xiqqoo ishee tuttuqte sirboota itti aananii jiran keessatti osoo aartistoonni keenya sirriitti ilaalan jedheen waa'ee isaa xiqqoo waan itti himtu hin jiraa? Bishoo Jaarsaa jechuun yeroo sirna daldala garbaa sana keessa
ijoolleen 64 asii karaa Yaman kana gurguramanii warra ba'an keessaa ishii tokko turte. Warri kaan kan qoonqoon beelli biraa fixallee ni jiru. Warra kiristaana ta'e kiristaanni fudhatee warra musliima ta'e musliimonni illee fudhatanii warra waaqeffattoota ta'e gidduutti kan lafa tafan jiru. Ayyeegaa asumarratti si dhaabsisuu fi daayirektarri kiyya Zaan akka nurra deeminetti maa jira. Daawwattoota keenyaaf hojiiwwan kee keessaa sirba tokko affeerree torban kutaa lammaffaa sagantaa keenyaa qabannee akka dhiyaannu waadaa gallee adda baane jechuudha. Asii waliin garuu itti fufna. Ayyee daawwattoota keenyaa isin sirba kanatti aansinee isin affeerruun yeroo gaarii dabarsaa. Kutaa lammaffaa sagantaa keenyaa torban qabannee dhiyaanna. Qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaa gama daareettingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Moonaa Rittaa sadarkaa pilaatineemidhaan Rittaa shoo ispoonsara kan godhe Allied Chemicals uffataan abbukkii pirootokool. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriins itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora pilaatineemii Rittaa Shoo.